Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas yeroo baay'ee daantilee aynata garaagaraa duraan irra dha'u caalaa kan diizaayinii garaagaraa fidee isinitti agarsiisaa jira. Ammas immoo diizaayinii aynata biraatiin fideetoo isinitti agarsiisuu barbaade kuula tokko bichaadhanii miti mee kuula afuriinii diizaayinii fakkeenya afur keessa makaa goone akkamitti diizaayinii kana dhoofnaa oolumaan ilaalla. Fakkeenyaaf bifa kanaa diimaa gurraacha adiidhanii haala isa ittiin dhoofnu isiniin jechuu jaaladha. Kunooti amma kana keessa kanaan dhahan jira kaamee akka ittiin bareedu oolumaan ilaalla jechuudha. Haala kanaan akkanumatti haala kanaan hin dhaanna. Asittis haala kanaan ammas akkanatti hin dabalanna. Akkanatti haala kanaan dhaachaa hin deemna. Maal goona amma kanatti gubbaa isaatirra waraannachaatoo deemne jechuudha. Kazaan asitti immoo dhufne akkasii kunoo amma haala kanaan haganaan ga'ee jira. Amma dammoo bifa adii itti qaxxalachaatoo deemne jechuudha. Haala kanaan akkanatti bifa adiitti qaxxalachaatoo akkanatti harka keenya addaan harkifachaatoo deemna jechuudha.
kanaan akkanatti dhaachaa harka keenyan dammoo maaliif kuni wanta wannoo hin qabneefu akka inni walitti nu jalaa hin qollofamne harka keenyan addumaan dhooggachaatu deemna jechuudha. Haala kanaani akka inni walitti nu jalaa hin qollofamne addumaan harka keenyan dhooggachaatu deemna. Kunooti haala kanaan amma adii itti dha'ee jira. Amma dammoo diimaa keenya itti dha'uu jammarra jechuudha. Haala kanaan amma dammoo gurraacha gurraachan akkanattiin jammarraa akkanatti daarii isaatiitti haala kanaa itti dabalaa deemna jechuudha.
haala kanaan akkanumatti itti dabalachaa deemna jechuudha daarii isaati irratti. Akkasii kun haala kanaan hojjedheetoo xumuree jira. Kuni keecha isaati, kun immoo ala isaati. Siniin jechuu jaaladha. Kana fakkaata hiiqaa mushurraa siniin jira. Kun haala kanaan hojjedhee xumuree jira. Yoo viidiyoon keessanitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii siniin jedha. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja.